Yooyaa harka fuunee akkam jirtan. Egaa har'a maal isinitti agarsiisuun barbaade tiyoorii irraatiin iskeen riikardiriin keessa galee fakkeenya isiniif kenna. Akkuma isiniyyuu beektanu tiyooriin baay'ee tokko baay'eedha. 1152 ga'ee jira. So kanaafi as keessa fakkeenyumaan isinii kenna. Fakkeenya isinii kenneetiin keessaafiyyuu namni afaan sirriitti barreeffamsa hin hubanne tokko akkamitti akka qo'achuu danda'u salafaa siistema xiqqoo tokko isinii kennuu barbaade. Dala ani yeroon tiyoorii fudhadhu afaan kana sirriitti hin danda'u. Yeroon tiyoorii fudhadhus ta'e amma uumamattuu afaan kun naaf ulfaataadha baay'ee tokko. Garuu akkamiin hin darbeedha wanti guddaan. Akkamittiin darbeedha. Kanaafiyyuu namuu siistema mataa ofii fudhata jechuudha. Kanaafuu siistema sana irratti siistema akka fayyadamtanuudhaafi. Inni biraa osoo hin beekin akkasumatti shamaddadanii darbuun ni danda'ama tiyoorii. Booddee dhiibbaa inni fiduu hin jira hanga tokko dhiibbaa sana karaan ittiin hidhifamu immoo hin jira ammas. Utuu hin dhiphanne dhiibbaa sana karaan itti hambisanu hin jira dhibbaan dhibbatti. Kanaafiyyuu tiyoorii shamaddadanii darbuun hin danda'amu. Ani tiyoorii shamaddadeetiin darbe. Akkamiin shamaddade? Akkamiin maal ilaaluu qabna? Okay, mee amma kaataagorii keessa jira amma. Kaataagorii kana keessatti egaa kaataagorii kana keessa gaaffii waan baay'eetu jira. Sana keessa amma fakkeenyaaf viidiyoo irraan buufadhame viidiyoo irratti arra madheetiin jira. Okay. Viidiyoo irraan buusa. Jalqaba viidiyoo. Okay, viidiyoon walumaa galatti naannoo 500 immoo maaltu akkasitu jira viidiyoon qofti jechuudha. So kanaafuu 2-3 fakkeenya isinitti agarsiisa. Wanni isin beekuu qabdanuu jalqabuma irratti viidiyoon as keessa jiran 500 yoo ta'ani walumaa galattuu gaaffiin kun 1152 haa ta'u malee gaaffiidhuma viidiyoo kanatiyyuu karaa barreeffamaatti karaa suuraatti jaruma kanatiyyuu wal keessaa yaa'anii jechuudha. Gabbaabumattuu. Kanaafiyyuu maal ilaaluu qabna dura sirriitti yookiin suuraa ilaallee yoo fixne yookiin ammoo viidiyoo yoo ilaalle tokko keessaa sirriitti sana yoo fixne warri kaan deebiin jira achuma keessa jira jechuudha. Sobanii bakka wal jijjiiran malee. Kanaafiyyuu viidiyoo keessaa ilaallame amma. Viidiyoo kana yoo ilaaltan inni barreeffamaas inni suuraa ta'ee jirus tokkuma isuma viidiyoo kana keessatiyyuu bakka garaagaraatti qoodame. Kanaafiyyuu isa kana sirriitti qabadhaa. Achi booddee yeroo karaa barreeffamaa deemtanu deebiin isuma kana. Inni karaa suuraatti ta'ee jirus deebiin isuma kana. Gabaamatti kana isinitti himuu barbaada. So amma tokko bannee jechuudha. Tokko bannee okay. Meemee waa'ee mata dureetu jiranii gaama fakkeenyaaf as keessa yeroo wanta akka bantanu mata dureewwan filattanii keessaa kan isinitti tole. Meemee ammaanii waa'ee geeshfiindikaayitii kana keessaan iyyuu ilaala. Okay. As keessaan ilaala. Okay, viidiyoo kana nan banaa. Ilaala fuuldura kiyyaa maaltu jira? Buusiitu jira. Okay, waan hunda ilaalaa deemuun qaba. Buusii jira. Okay. Buusiin dhaabbatee ilaaltish teleetti namni gara bitaatiin hin jira. Karaa mirgaatiinis buusii kan jira. Okay. Gaaffiin kun salphaadha. Amma viidiyoodhaan ilaalle miti barreeffamattis ni dhufa wanni kun deebi'ee. Ammas maa'inni barreeffamattis ni dhufa. Footoo ta'es akkuma haa ta'es ni dhufa. Kanaafiyyuu kana yoo qalbeeffattan isa kaan deebisuun salphaadha jechuudha. Kanaafuu amma deebisaa ilaalla. Okay. Bas muusenzii beektan. Okay, maal eeggachuu qabnaadha. Okay. Gaaffiin jalqabaa namni karaa qaxxaamuruu danda'a jedha. Eeyyeen buusiin dhaabbatee jira miti sila. Buusiin filafiitii kan dhaabbatee jira. Warri gama sanaallee asitti fiiganii buusii kana seenuudhaaf warri keessaa bu'antu jiran maal eeggachuu qabna erga jedhee. Kanaafuu bakka kanatti maal eeggachuu qabna jechuudha. Namni buusii keessaa bu'uu jiraachuu danda'a. Okay. Namni immoo fakkeenyaaf buusii yeroo dhaabbatu karaa gamaatis fiigee namatti seena. Kanaafiyyuu jara kana lamman eeggannaa waan ta'eef maal jenna amma gaaffii isa jalqabarra jiru kana persoonen koonte di faarbaan ubakirooyen. Okay. Kanaafuu kana sirrii itti deebifna jechuudha. Okay. Gaaffii lamaffaan maal jedha? Ich darf ambuus nicht vorbeifahren jedha. Soba. Ani buusii kana dura dabarfachuu hin danda'u jedha. Lakkii dabarfachuu hin dandeessa. Hin dandeessa akkamiti? Gaaffii sadaffaarra jiru kana ich darf
Ambuus mit Geschwindigkeit vorbeifahren. Yaa akkasi suuta jedheetiin buusii kana dura darbaa inni jedhu kunis deebiin ta'a. So mee ilaalla walumaan ilaalla jechuudha. Gaaffiin kun sirrii moo sirrii miti? So gaaffiin kun sirriidha. Okay. Erga gaaffiin kun sirrii ta'ee asumarratti wanta akkasinitti himuu barbaada. Warra shamadaduu barbaaduuf. Ani egaa jalqaba namni baratu tokko silaayyuu barumsarra jirramami balleeffamee baratama. Miti? Fakkeenyaaf akkamiin godhee seetaniin gaaffiin kun akkasitti gaaffiin kun lamaan deebiidha. Okay. Gaaffiin isiin deebii hin taane kun isii kam isiin amma okay, ishtaarf isii walakkaa jirtu kana jechuudha. Walumaa galattu ishtaarf ambuus nicht vorbeifahren. Okay. Amma maal gochuutiin qabaa? Yeroo waan kana keessatti yeroo waan kana yaadadhu ishtaarfii yookiin buusii kana dura darbuu hin danda'u isii jettu kan sirriitti sammuu keessatti qabadheetanii deebii kana sirriitti hin qabadhe. Deebii kana sirriitti barreeffama isaa sirriitti hin dubbisa. Sirriitti dubbisa isa gara gadii kaasnan dubbisa. Isa walakkaa kana immoo hin dubbisu. Calluma dheen bira darba akka nama hin beekne. Sinii galeeraa wanti kun hin hubadhu bakka. Yeroo deebii kee yeroo bakka wayiitti natti dhufu gaaffiin yookiin barreeffamni na rakkisu tokko yookiin ammoo wanti sirriitti hubannoodhaan hin laalle akka deebiin taaneen bara jechuudha. Inni immoo sirriitti dhufee jakootti natti argame yeroon hin dubbisus naa salphatu maaliif afaan biyya sanaa kanaa waan ta'eef ulfaachuu danda'a miti barreeffama irratti. So walumaa galatti isa deebii ta'e sirriitti xiyyeeffannoodhaan ilaaleetiin sammuu kiyyaanis irra deddeebi'ees dubbisaa. Achi booddee yeroo wa'ii sammuu kiyya keessa wanti deebii ta'e akka jiru sammuu kiyya keessa jira jechuudha. Warri deebiin taane immoo inuma wallaala naa dubbifamuu didus afaan kiyyas na qabu. Maaliif dura sirriitti ilaalu siniin jedheera waan ta'eef haala kanaaniin sammuutti qabachuu danda'an. Gabaabumatti isa deebiin taane hin dubbisuus hin laalus ijuma kiyya jechuudha. Amma ilaaluun kunii fi qalbeeffachuun kun garaagara miti hin qalbeeffadhu. Okay. Sisteemuma kana qofa naa qaba. Sisteemuma kana jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo irraa jalqaba. Viidiyoo irraa yoo jalqabdanii gaaffii inni kaan hundi isaa tokkichuma. Next state dabarfanna mee isa kana immoo ilaalla. Isa kana immoo ilaalla. Kanas okay ni banna viidiyoo kana. Okay. Okay. Oh. Okay. Viidiyoo kanarra deebi'eetiin ilaala. Viidiyoo kanarra deebiin ilaalla. Irrallee deebi'uu dandeessan viidiyoo jechuudha. Qalbeeffadhaa. Wannaaf viidiyoo kana ilaaltanii mastaawotii keessanillee bisa birtaas isa mirgaas ilaalaa deemtanii jechuudha. Amma ilkaabeen tokko kunoo mucaa wayii namni wayii gadi ba'eera laa. Achi buusiin immoo kunooti. Okay. Buusiin immoo harka bitaarra jira namni wayii immoo achirraan gadi ba'eera. Kanaafuu gaafficha ilaalla jechuudha amma. Gaaffichi maal jedhaa? Okay. Okay. Bakka kanatti maal gochuu qabnaa jedha gabaabumatti iyyuu. Ilaal gaaffiin sun asitti dhufee garagalee dhufee gartanii ishtaarfa ambuus nicht vorbeifahren jedheera noo. Ammas isuma kana ilaala isamas maal jedhee ishtaarfa ambuus nur mit Geschwindigkeit gaaffiin isa sadaffaa isa walakkaa kana. Buusii kana suuta jedhee deemuutiin qabaa jedhe inni kunis. Amma garagatti maal jedhee ishau auf Personen die auf die Fahrbahn treten konnten. Warra karaa kanarra jiran ce'uu barbaadaniin ilaalaa jedhe. Okay gaaffii dhachuu jira kun lamaan. Okay jara kana sirriitti ilaala jechuudha. Amma maanni ishtaarf isa jedhu kana warra deebii ta'an kana fakkeenya amma ilaallamee okay sirriidha gaaffiin kuni eeyyeen gaaffiin kun sirriidha kan hin deebise kun. Ammas keessaa tokko deebii miti jechuudha. Ani buusii kana dura buusii kana dura darbuu hin danda'u inni jedhe kun sirrii miti hin ilaalu bakka. Ilaalu isa kamiin xiyyeeffannoo itti kenna jechuudhaani isa deebii ta'an kana xiyyeeffannoo sammuu kan koo keessa galcha jechuudha. Yoonin nama afaan beekus ta'ee afaan wallaalis ta'ee jechuudha. Keessaafuu nama afaan sirriitti hin beekneef
isa sana dubbisuu dhiisudha. Isa kana immoo irra deddeebi'anii dubbisuu fi sammuudhaan sirriitti ilaalu. Yeroo wayii amma nu waan nuun galle fakkaatu nuun galle yoo fakkaate illee yeroo wayii sammuun kan keenya seef godhee jira. So kanaafuu karaa fatanaa hin deemnu jechuudha. Akkuma isinuu beekamtan gaaffii lama akkuma isinuu beektan gaaffii lama qofaan hojjedhee barsiisuu irratti hedduu ulfaata tiyooriin. Garuu maali? Tiippii akkasii kana haala kamiin akka qo'achuu qabnu isinii kennuu barbaadeetan. Kanaafiyyuu jalqaba irratti wanni isin jechuu barbaadu kaataagorii keessa erga seentanii booddee viidiyoo irraa eegalaa. Viidiyoon aappii kana keessatti 400 yoo ta'e gaaffiin walii galaa immoo 1152 yoo ta'e naamana viidiyoodhuma kana qofatu bakka hundatti ba'an. Viidiyoodhuma kanatiyyuu barreeffamatti deebi'an. Viidiyoodhuma kanatiyyuu karaa suuraatiin dhufanii gaaffii ta'anii jechuudha. Kanaafuu yoonin viidiyoo kana deebisa yoo ta'e karaa barreeffamaa keessatti sababaan hin deebifneef hin jiru. So kanaafuu kana hubadhaa isiniin jechuun barbaada. Haala kanaan yoo qo'attan irra salphaadha. Yeroo tokko tokko akkasitti bakkoota jajjaboo ta'anis immoo akkas waliin ilaaluu dandeenya. Haala kanaanis barsiisuun barbaada isin jechuu barbaadeetanii warri isinitti tole YouTube channel kiyya subscribe naa godhaa. Zaakir Iluu Tuubee jedha. Arraaf barnoonni ani qabadhe dhufe kana fakkaata. Haala kanaanis isiniin qarqaarachuu barbaadeetanii ulfaadhaa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti bulaa.